naga racalu naga waaqayyo waaqa jiraata san dhafa baay'atu hordoftoota giddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan dhuma keessaniif akkam jirtu nagaa keessanii inni madda nagaa keenya ta'e gooftaan kan eebbifamee fi kan kabajame haa ta'u jechuun jaaladha. Baga gammaddan maaltu ta'inaan jettanii furmaataaf deebiitu Abrahaamii fi Ruutaa gidduutti argame jechuudha. Wow mechisiisa. Ruutaan jala murtee qadaaddeeti Abrahaamin sin barbaadu ija kee argu hin barbaadu na jibbisiiste jechuudhaani itti himte jechuudha. Maaltu kana? Akkasumallee obboleessi Abrahaam Efreemii fi obboleettiin Abrahaam Buziyyeen Ruutaas akkuma Abrahaamin gaafannee Ruutaas gaafannee turre viidiyoo waraabamuu hin barbaaddu haa ta'uyyuu malee gaafanneerraa nan barbaachisu jettee nuun jetteedhaanii dubbataniiru jechuudha miidiyaa isaanii irratti jechuudha. Har'aa roomii qabadha jettee turteetti bitira yeroo darbee Daanishaa kutataa baasaa kutaa mataa ishiidhaa fi kireessee fi qopheessee fi soofaa qabaa manyitaa beetii qabaa shaaworii qaba. Gara jibbuudha kun kolfa ganama baay'een eeggatamaa lam kolfa. Kolfituun ofitti kolfitedhaan hin kolfu sin jechuun jaaladha baay'ee namatti hin tolu jechuudha. Maal hojjettu jettee ishiin saaqqattee manatti nagarsiisa viidiyoo keessatti sitti nagarsiisa jedhee ture miti ennaa ishee dhiifama gaafattu garuu itti nagarsiifni nutti fakkaate kachi jettee ofuma isheetti itti fakkaata. Ofuma isheetti dhattee saaqqatteetti gaafa seentu jettee haaraatti ta'ee ruumii kireeffadhaaf hin jenne akkamittiin jettee gaafa inni gaafatu isheen yeroo taanii fooxaa uffattee soofaa rafataa jettee Daanishaa wajjiniin taa'aa jirti jechuudha. Kun ifaan ifa jira jechuudha. Kun ifaan ifa jira jechuudha. Waan nama rakkisuus hin qabu. Innaa kanadha jechuudha. Wal argataniiru lachan isaanii isiniin jechuun jaaladha. Kan aadaan lakkaa akkanii sirreeffamaa jiru Daanishaadhaa fi Daaniyyeen deemuudhaaf yeroo muraasa keessatti duraan dursee mutiyyee geggeessee achi booddee immoo itti fufee deema akkuma dura viidiyoo jalatti isiniin jechaa ture jechuudha. Inni kun isa kanadha jechuudha. Hunduma isaayyuu ittiin sinaa ga'u jechuu jaalannaa. Ana ajaa'iba dhugaa nama ajaa'iba jechuudha. Dhugaa waaqa jiraata jechuudha. Nama waggaa tokko waliin jiraate nama sanaan dura waan baay'ee dabarse isaati. Ani namni guyyaa tokko wajjin akkasittidha yookiin daanduma tokko irra hoolee waliin haasa'e waliin nyaata nyaadhee beekuyyuu natti dhaga'ama jechuudha. Illi na koraafiseen bulu jechuudha. Edda gaafa gargar baaniitii osoo guyyaa tokko waliin ta'anii haasa'in akkuma miidiyaa irratti dubbachaa jiran yeroo ishiin akkatti darbattee mijajjaq gootee akka dhiiraa godhatte akka nama maraate godhattu sin ajaa'iba jechuudha. Kuni lubbuu namaatii fi nama sodaachisa jechuudha. Baazawee akkatti ishii biraa adda bahee madduun adda baaftee dubbachuun ishii baay'ee gaariidha jechuudha. Baazawee ishiin akka Abrahaamin balleessettidha jechuudha. Asmaanee gaazexee fa'iifaan akkasumallee jaalalli isaa duraa faana walitti deebi'ee sababeeffatteetti jechuudha. Ishiin iyyuu wanjala hojjatteetti jechuudha. Maaliif nama duraan ishii jaalatee jiru hidhattee nama ishii jaalatee jiru hidhattee wajjin jiraachuun ishee jechuun kutaa kireeffatanii waliin taa'uu jechuun kun iyyuu wanjaladha. Dhugaa viidiyoon sun iyyuu baga waraabame viidiyoon har'aa jechuudha. Maaliif gaarummaa ishii gochaa ishii ibseera waan ta'eef jechuudha. Ajaa'iba dinqiidha. Innaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Isa tokkichaa taa'ee sittaasoo barbaada innaan lakki jette garuu akkasumatti iyyuu teessisee gaafatee sin barbaadu jetteeni achi inni bahee jechuudha. Baay'ee dhugaa minciq godhee jechuudha. Maalis haa ta'u maal jechuudha. Boruu akkuma Abrahaamin gootee wayin akkuma Abrahaamin gootee Daaninis gochuu malte jechuudha.
yoo hin tuqee faana jiraachisee bastaqarii jechuudha na hojiin dinamuu gaaf tokko keessaa gaaf tokko ba'uunsaa hin oolu inni akkatti deebiftees immoo ruutaa faana manatee siggee faana wal qabatanii jechuudha na ija babaaftee waan ta'e godhatte jechuudha ruutaanii haa ta'uyyuu malee egaa'ii gargar baamee jira borummoo waan dhufummoo hin beeknu jechuudha akkasumas tokko gara buttaajiraa deemee Abrahaamin nan ajjeesaa yaa gooftaa kan isaan silaa guddiima Abrahaamin nan ajjeesaa ani jaalallee ruutaa kan duraatidha ruutaan baay'ee amala qabeettiidha gara laafettiidha anatu balleessee walirraa gara baanee malee hin jedhu seetanii waan akka wanni wayii nama sodaachisa dhugaa dubbachuudhaaf taanaa jechuudha ani viidiyoo keessatti ennaa yuutuubii keessatti ilaaluuf nan sodaadhe jechuudha naa baay'ee namatti dhaga'amaa garuu meeriin daanitti dhugaa dubbachuuf daanitti seeratti itti jechuudha ela morma kee qaxxi godhee kutaa jetteetti fiigicha keessatti ela shaqansi godhee itti seeratti itti jechuudha na ani beekuun seen jedha kun immoo bayyesuus waan ta'e jechuudha akkatti maaliyyuu haa ta'u maal jechuudha akkattiidhaanii hin beekamu fedha waaqayyoo ta'ee boroo walitti deebi'uu danda'u waan ta'eef akkatti maraachuu hin qabdu jechuudha na dubartii waa baay'ee dhiiste waan ta'eef jechuudha waa baay'ee dandeessi waan ta'eef kun nuuf barnoota guddaadha jechuudha barnoota guddaadha nuuf anaaf barnoota guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha na jalqaba irrattis maraa dheeraa qawwa seera jaaladheera kan jedhee ishiidhaaf viidiyoo sana argeera jechuudha ani afaan funyaanii nama malee ilma dhiiraa tokkodhaan si jaaladheeran jedhu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha inche jaguutee si jaaladheera hin jedhan ni karaa mataa kootee jechuudha garuu alfaatu waaqayyo otoon hin jedhameera malee kanaafuu guddaatti gammada garuu namni nuti wajjin hin deemnu maali namni waa'ee jaalalaa nu gaafate maali jennee duraan dursisnee yeroo itti fudhannee saatiitti kennine ilaaluu qoruutu nu barbaachisa otootti seenuun dura jechuudha namni nuti jaalachuu qabnus immoo nama bilchaatee nama qabeenyaan achi siqe osoo hin taane nama yaadaan achi siqe nama umuriin achi siqe nama bilchaataa nama bulee edha kan nu barbaachisu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kanadha isiniin jechuun jaalladhaa of eeggannoo nama barbaachisa inni kun isa kanadha egaa'ee in shakashakama gaama daanii shakashattiin egaa'ee isa dhumaa gaafateera jechuudha egaa ittimteetti akkasumallee akkuma isiniin jedhee yaanni ishiin nuuf qabdu jedhanii gaafannaanii yaadan taane nu deebistanii robbolaanii isaas jechuudha Efreemillee baay'een sitti gadde ani kanas irraa hin eegu jedheeniiti ture jechuudha wanta kanaan booddee ta'uuf alaafinnatii hin fudhadhu tas ta'ee Abrahaamis ta'ee jedheera jechuudha na dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee obsa qabu gaayii atoo arabismaa atoo keenyaati jechuudha gawaqaan atoo ilma Oromooti ani hin beeku akka naannoo keenyaatti jechuudha ani hin beeku yoo rasileela falli ba'eera sakkatti miidiyaa irratti ba'ee maal ta'e wanta akkasiin jiru malee naannoo keenya siidhumata waan tokkotti yoo adda adda baate kanan achitti malaalaashii minaamina maal carqii beekuu biddeen tolchuu se'an beekuu tamalaalaashiin ani kan hin beeku warra biddeen tolchuu warra carqii beekudha jechuudha na murtee kenna anaaf kanaaf ijoolleen Oromoo dhiironni Oromoo natti tolu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha inde dafanii murtoo laatu jechuudha na innaa kanadha isiniin jechuun jaalladha yaa waaqayyo waan tokko si kadhadha adara kan madaamin nu gubde iyyuu nu ga'a ati gaa'ela bara keenya ati baraati lafa kana irratti nu laatte waliin xumurree gara kee dhufnu nuuf kenni yaa abbaa shunkurtii gaa'elli kee shunkurtii gabaa bitamuu fi timaatimii gabaa bitamu hin ta'in ameen jedha sin fayyada